Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabaree oduu rageenya oduu isinitti himaa nufaana turam. Oduu keenya jalqabaatiin ministeer deetaa ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a Gujiitti beelli nama hedduu fixee jedhan. Bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Oddoo immoo maqaa balleessituu godina keenya irratti adeemaa jira malee beelli nama ajjeesee hin jiru jedhaniiti jiru. Obbo Taayyee Danda'a jiraattota aanaa Liibaan beelaan dhumanis maqaa tarreessaniiti jiru. Gabaasni qindaa'e akka itti aanutti dhiyaata. Jiraattonni godina Gujii aanaalee garaagaraan beela hamatu harkaanu qaba jechuun himatu. Godina Gujiitti jiraattonnii fi bulchiinsi aanaa sabbaa boruun sababa beelaatiin lubbuun namaa darbaa jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabalatee miidiyaalee adda addaatti himaa turaniiti jiru. Jiraattonni namoonni 20 caalaan lubbuun darbuu wayita himan bulchiinsi aanaa sabbaa boruu immoo namoonni 12 lubbuun darbuu quba akka qabu beeksiseeti ture. Jiraattonni haadha beelaan duute ganama daa'imti osoo harma haadha duute hootuu arginee rifannee wayita jedhan bulchiinsi aanichaas kanuma mirkaneessee ture. Godina Gujiitti jiraattonnii fi bulchiinsi aanaa sabbaa boruun sababa beelaatiin lubbuun namaa darbaa jiraachuu himanis dabballoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa naannoo fi godinaarra jiran dhimmicha jabeessanii haalaniiti jiru. Bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Oddoon beela godina Gujii keessatti mul'ate ilaalchisuun yaada OBN'if kennaniin maqaa balleessitu godina keenya irratti adeemaa jira malee beelli nama ajjeese hin qabu jechuun dhimmicha haalaniiti jiru. Hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir gama isaaniitiin OBN waliin haasaa taasisaniin yaada wal faallessaa dubbachuun bakka tokkotti godinaalee 8 keessatti rakkoon beelaa mudate namoonni miidhaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu yoo ibsan bakka biraatti ammoo miidhaan dhaqqabe akka odeeffamu sadarkaa yaaddorra hin geenye jedhe. Ministeer deetaa ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a ammoo Gujiitti beelli nama hedduu fixuu isaa ibsanii mootummaan naannichaa dhugaa kana dhoksaa jira jechuun qeeqaniiti jiru. Ministeer deetaa ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a dabballoonni mootummaa naannichaa gadadoo uummanni keessa jiru dhoksuuf yaalaa jiru ittiin jedhaniiti jiru. Dhimmi beelaa xiyyeeffannoo akka dhabuuf gareen mootummaa mandheeffatee hojjechaa jiru akka jiru barreeffama gabaabaa fuula Facebook isaanii irratti barreessaniin ibsaniiti jiru. Silaa sabaaf osoo naatoon jiraate har'aa ajandaan kana dursuu hin jiraatu kan jedhan obbo Taayyeen iyyanii addunyaa gargaarsa kadhachuun dirqama akka ture dubbate. Garuu ogeeyyiin shiraa isa dhiisee kolfaa taphatti oole jechuun aangoota mootummaa cimsanii qeeqaniiti jiru. Obbo Taayyee Danda'a barreeffama gabaabaa fuula Facebook isaanii irratti barreessaniin gareen mootummaa keessa mandheeffachuun beela ummataatti qoosuu fi gabaasa sobaa dhiyeessuun miidhama ummataatti qoosuu jiraachuu akeekuun jiraattota aanaa Liibaan beelaan dhumanis maqaa tarreessaniiti jiru. Beelaan kan lubbuun namaa darbeem aanaa sabbaa boruu qofatti miti kan jedhan obbo Taayyeen aanaa Liibaan ganda laga guulaattis namoonni maqaan isaanii qalloo doyyoo garbi Biftuu Kiyyaa Gabaaboom, Dhandhee Muhammad Guyyoom, Boruu Godaanaa Jaldeessam, Hasan Waariyoo Guyyoom, Alii Daddachaa Jaatanii fi Nasiiboo kan Taabalaa Murquufaa beelaan dhumanii jiru jedhe. Beelli kun aanaalee biroo keessas akka jiru ministeer deetaan ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a himaniiti jiru. Oduma beelaan wal qabateen godina Harargee Bahaa fi Lixaatti beelli uummata dararaa akka jiru ibsameeti jira. Aanaalee yeroo ammaa balaa beelaa kanaan hubamaa jiran Harargee Lixaarraa aanaa Hawwii Guddinaa fi Burqaa Diimtuu yoo ta'an Harargee Bahaarraa Malkaa Balloo dabalatee naannoo gammoojjii aanaa Garaawwaa aanaa Maayyoo Mulluqqee Cinaaksanii fi Gola Odaatis jedhameeti jira. Hawaasni godinaalee lameenii rakkoo beelaatiin darramaa jiru yeroo garaagaraatti qaamolee mootummaatti iyyatus deebii kan hin argatin ta'uu dubbatanii jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Jiraattonni aanaalee godinaalee kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennaniin hongeen dheerachuu fi gargaarsa dhabuun haala hammaataa irra jiraachuu himanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaalee gammoojjii Burqaa Diimtuu fi Hawwii Guddinaatti namni waan nyaatu dhabee balaa beelaa guddaaf saaxilamee jiraachuu dubbatani. Jireenyi isaanii horsiisa loonii fi qonnaa irratti kan hundaa'e jiraattonni aanota kanneen sababa roobni yeroo dheeraadhaaf dhabamuutiin midhaan facaafatan lafatti hafuu fi loon isaanis waan nyaatan dhabuun beelaan dhumuutu himame. Yeroo ammaa beelli kun gara namaatti dabruun namoonni baay'een bakka ciisanirraa ka'uu dadhabanii du'a eeggachaa akka jiran jiraattonni ni himu. Godina Harargee Bahaattis aanaa Malkaa Balloo dabalatee naannawa gammoojjii aanaalee Gurawwaa Mayyoo Mulluqqee fi Gola Odaa keessatti hongeen hammaattee dhumaatii beeyladootaa booda lubbuu namaatis gaaga'ama hammaataa keessa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee himaniiti jiru. Akka jiraattonni naannichaa dubbifnee himanitti dhumaatiin sababa beelaatiin Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu keessatti mudatee aanaalee godina Harargee Bahaa kanneen keessatti illee mudataa jira.
sababa kanaan daa'imman dabalatee haadholiin ulfaa sababa beelaatiin lubbuun dabartee jiraachuu kan himan jiraattonni hawaasa durumaanuu rakkoo bishaan dhugaatii qabu balaan hongee dabalamuun hubaatiif sababa ta'ee ja'ani. Nagartee geebaa kanatti naannolee gartee gammoojjiilee gara mul'ata akka gartee aanaa girawaa baadiyyaa duraa jiranii jira karaa muufee rakkoo iddoo jaamurfaatu jira. Karaa galoodaa galoodaa gurgurtaa geebaa keessa jiranii achuma naannoo gobeellitti wargaatanii jiru karaa jibaa beeroo bakka jaamanii isaan kun yeroo ammaa warra hongeessaatti makachaa sababa hongeetiin isaan roobnee fi buna dheerateen beelladoonni hundinaadhumanii haala hamaa keessa seenanii waan horii nyaatuu fi wanti bishaan isin jiranii kana kanaan dararamaa turanii sababa kanaan daa'imman haadholeen ulfaa akkasumas gurguddoon gammoojjii karaa Cinaaqsanittis haalli wal fakkaataan mudachuu fi haleellaa naannawa daangaatti hidhattoonni daangaa ce'anii dhufan raawwatanitti dabalate beelli gaaga'ama fidaa jiraachuu himani. Waggootaan dura dhaabbileen gargaarsaa ummaticha hanga tokko gargaaranis yeroo ammaa mootummaas ta'ee dhaabbileen miti mootummaa miidhaa ummataa kanaaf dhimmamee fala barbaadaa jiru akka hin jirre jiraattonni ni dubbatu. Akkasumas illee karaa Cinaaqsan kanaa yoo argine Cinaaqsan akkasumas jirti. Karaa Cinaaqsan gammoojjiidha. Uummanni kunis uummata horsiisee bulaadha. Dhugumaan gaazeenaa biroota durii ni agarna. Aanaa Cinaaqsan kun akkam akka ture akkasitti warra ollaatiin haala dhallee ollaatii wajjin warraan irratti rakkoo hamaa keessa turan amma ture jechuudha. Rakkoon sun yerootti illee amma duraatti haatuma turte uummanni kun biyya afaan jiranii fi karaa naannoo Somaaliyaa kanaa wal waraansa garaagaraatu uumaa ture. Kan gubbaa isaan wanti isaan kun hojjetan hojiin biraa lafa walatti qonnaatti kun baay'atu horsiisee bultoota waan ta'aniif jecha. Sababa kanaan horsiisee bultoota humni isaanii duraan jechuun horuma isaaniitiin diina isaanii irraa eegaa turanii horuma isaanii kanaan irraa gurguratanii lubbuu isaaniif jiraachisaa turanii sababa hongeetiin horiin kun hin jiru. Hawaasni godinaalee lameenii rakkoo beelaatiin dararamaa jiru yeroo garagaraatti qaamolee mootummaatti iyyatus deebii afaaniin isin gargaarra jechuutiin alatti gargaarsi taasifameef akka hin jirre himatu. Aanaalee akka Hawwii Guddinaa, Burqaa Dhintuu, Cinaaqsan, Gurawaa, Gola Odaa, Mayyuu Mulluqqee fi Malkaa Bal'oo keessatti lammiileen beelaan dararamuun hanga gaaga'ama lubbuutti jiran dirmachuu fi sagalee dhabuun kan isaan yaaddesse ta'uu jiraattonni himanii. Uummanni Oromoo akkasumas qaamni dhimmi ilaallatu kamuu dirmannaa taasisuu fi akka qabu dhaamani. Ammas oduma beelaan wal qabateen aanaalee godina Baalee fi Baalee Bahaa kanneen akka Gurra Dhaamolee, Daawwee, Sarara Daawwee, Qacan Sawweenaa fi Madda Walaaboo fa'aatti beelli sadarkaa lubbuu jiraattotaa gaaga'urra gaheeti jira. Aanaa Gurra Dhaamoleetti weerara daangaa buqqaatii hongee fi beela hamaa mudateef hanga ammaatti falliin argamne jedhu jiraattonni gabaasa dabalataa Muhammad Fantaallee qopheesseeti jira. Beelli hamaan sababa weerara daangaa humnoota naannoo Somaalee fi dhabamuu roobaatiin mudate aanaa Gurra Dhaamoleerraa gara aanaalee birootti babal'achaa jira jedhameem. Aanaalee godinaalee Baalee fi Baalee Bahaa kanneen akka Gurra Dhaamolee, Daawwee, Sarara Daawwee, Qaachan Sawweenaa, Madda Walaaboo fi Harannaa Bulluu keessatti beelli sadarkaa lubbuu jiraattota gaaga'urra gahee jiraachuu maddeen himan. Keessumaa aanaa Gurra Dhaamoleetti jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan gara magaalaa deemanii akka waan bitanne weerartoota humnoota poolisii addaa naannoo Somaaleen karaan itti cufamee danqamanii haala hammaataa keessa jiraachuu odeeffanne. Haleellaan hidhattoota naannoo Somaaleetiin aanaa Gurra Dhaamolee ganda Hokkoltuu fi Habroonaa irratti kan raawwatamaa ture yommuu ta'u uummanni gandoota kana lamaanii balaa beelaa fi haleellaa hidhattootatiin dararaa keessummeessuu erga jalqabee ji'oonni 5 darbanii jiru. Aanaa Gurra Dhaamolee ganda Habroonaa jedhamu keessa haleellaa hidhattoota Somaaleetiin hawaasni buqqa'ee gara Habroonaa jedhamutti baqate gadadoo beelaa fi dheebutiin dararamaa jiraachuu himatam. Weerartoonni naannoo Somaaleerraa dhufan meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuun uummata qe'ee fi lafa isaarraa kan buqqisan yommuu ta'u manneen uummanni keessaa buqqa'ee biddaan barbadeessuun qabeenya uummataa saamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Hawaasni ganda Hokkoltuu deeggarsi namoota akka isaan hin dhaqqabnee fi gabaa dhaqaniis akka waan bitanne hidhattoonni naannoo Somaalee bakka Qarsaa Gabaabaa jedhamutti daandiitti cufuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu maddeen himu.
Beeloyitii amma lubbuu jiraattota gaagaa jiru kanaaf sababni guddaan hidhattoota naannoo Somaaleerraa dhufanidha kan jedhan maddeen inni biroo ammoo dhabamuu roobaatiin gogiinsi hamaan uumamuu isaatii jedhu. Aanaalee gammoojjii Baalee keessatti hawaasni rakkoo hongeef beelaa kana keessummeessaa jiru uummanni Oromoo kallattii danda'u maraan deeggarsa tattamaatiin akka dhaqqabu gaafateera. Rakkoon beelaa hamaan aanaalee godinaalee Baalee fi Baalee Bahaatti mudate kun yoo deeggarsa tattamaan arganne lubbuun namoota hedduu darbuuf deemaa jedhu jiraattonni. Gargaarsi gara mootummaatiin taasifame akka hin jirres jiraattonni himatanii jiru. Gara lixa Oromiyaatti yoo imallu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota Jaardagaa Jaartee fi Horroo Bulluq keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun himame. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan aanaa Jaardagaa Jaartee ganda ejersaa Maccaatti guyyaa dheengaddaa jechuun adoolessa 30 bara 2022 maanguddoo umrii 75 dabalatee namoonni nagaa shan waraana mootummaatiin ajjeefaman himaniiti jiru. Obbo Asaffaa Dheeressaa maanguddoo umrii 75 dabalatee namoota shan isintu waraana bilisummaa Oromoo gargaara jechuun ajjeesan jedhu. Oduma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Horroo Bulluq ganda Haroo Aagaatti waraanni mootummaa namoota nagaa afur qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin akka ajjeese odeeffanneeti jirra. Addunyaa Shiikoo namni jedhamu jiraata ganda Haroo Aagaa yoo ta'u kanneen ajjeefaman gidduutis jedhameeti jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaattis waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu itti fufeeti jira. Ganda Siibaa Caarootti humnoonni mootummaa dargaggoo tokko manaa fuudhanii akka ajjeesanis jiraattotatu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan magaalaa Fiicheetti dheengadda nama Nugusuu Lammaa jedhamu waraanni mootummaa mana hidhaatii baasee ajjeeseeti jira. Namni kun obboleessi isaa waraana bilisummaa Oromoo keessa waan jiruuf aanaa Giraar jaarsotii qabanii Fiicheetti fidanii hidhanii akka turanis himaniiti jiru. Ajjeechaa wal fakkaataan aanaalee godinichaa garaagaraatti humnoota mootummaan raawwatamaa akka jiru jiraattonni dubbataniiti jiru. Oduu hidhaatti yoo dabarru godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan jumlaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa namoota nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Odeeffannoon maddeen naannichaa irraa OMN dhaqqabe akka mul'isutti aanaalee Wallagga Bahaa hedduu keessatti hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamaati jira. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhaalee bichaa fi doorsisaa saamicha qabeenyaa manneen jiraattota ibiddaan gubuu fi namoota nagaa ajjeesuun bal'inaan qaamolee tika mootummaan bobbaasee raawwatamaati jira. Haaluma kanaan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Lalisee Guddinaa keessatti maanguddoota umrii 50 amma 75 jiran dabalatee namoonni 35 waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhamuun hidhamanii dararamaa jiru jedhu jiraattonni. Maqaan maanguddoota kanneenii obbo Dabaloo Ayyaanaa, obbo Liqaa Lamuu, obbo Ittaafaa Jabeessaa, obbo Darajjii Ayyaanaa, obbo Dhaabaa Dhibbisaa, obbo Araarsoo Garbii, obbo Warqinaa Qanaatee, obbo Alamaayyoo Ayyaanaa, obbo Darajjee Toleeraa, obbo Lammeessaa Toleeraa, obbo Tarrafaa Aagaa akka ta'e odeeffannoon maddeen naannicharraa OMN argate ni mul'isa. Godinaalee lixa Oromiyaa kanneen akka Wallaggaa fi godinaalee lixa Oromiyaa kanneen akka Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoota mootummaa kan duula farra riphee lolaa bobba'anii fi humna finxaalessa faannoo jedhamuun haleelamuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Saamichi qabeenyaa fi buqqaatiinis uummata irratti bal'inaan raawwatamaati jira. Daandiin magaalaa Dambidolloo fi Gaambeellaa wal qunnamsiisuu manca'uu isaatiin rakkoof guddaaf saaxilamuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Jiraattonni OMN'if yaada isaanii kennan daandiin manca'uu isaatiin konkolaataan deemuu waan hin dandeenyeef uummanni fageenya dheeraa miilaan deemaa jiraachuu himaniiti jiru. Keessattuu waqtiin kun waqtii roobaa ta'uu isaatiin daandiin duraanuu manca'ee faayidaan ala ta'uu himaniiti jiru. Mootummaan akka daandicha hojjetu waggoota dheeraa dura waadaa seenus wanti hojjete hanga ammaatti akka hin jirre jiraattonni dubbataniiti jiru. Oduu biraatti yoo dabarru gaanfa Afrikaatti argamaan adda Ameerikaa Maayik Hamar daawwannaa tibbanii Itoophiyaatti taasisaniin adeemsi marii gaarii jiraachuu fi deeggarsi namoomaa naannoo miidhaman akka dhaqqabu qabu hubachiisan. Naannichatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet Maayik Hamar turtii Itoophiyaatti taasisaniin itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haajaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon waliin dhimma kenniinsa gargaarsa namoomaa daangaa hin qabne mirkaneessuun gaafatamummaa mirga namoomaa fi nagaa waaraa biyyattii keessatti fiduuf mariin siyaasaa murteessaa ta'uu mari'achuu
jechuu isaanii embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibseeti jira. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmedii fi gareen adda bilisummaa uummata Tigraay waraana kaaba Itoophiyaatiin baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee adeemsifamaa ture xumura itti gochuuf adeemsa irra kan jiran yommuu ta'u qaama marii isaan teessisuu irratti TPLF Keeniyaa yoo dhiyeessu mootummaan ammoo hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin haa geggeeffamu jedhaati jira. Qorsaa nageenya biyyaalessaa muummicha ministeera Ambaasaadder Redwaan Hussein yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin mootummaan bakkaa fi yeroo barbaachisetti mariif qophiidha jedhe. Hoogganaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa tibbana saba himaa naannichaatiif kenneen haaldureewwan naannichi gaafate deebii yoo hin argatin mariin hin adeemsifamu jedheeti jira. Marii biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf qophaa'aa jirtu irratti qaamoleen hidhannoo qabanii fi dhimmi ilaallatu hundi hirmaachuu akka qaban paartiilee siyaasaa dabalatee qondaalonni paartiilee mormituu fi xiinxaltoonni siyaasaa waamichaa taasisaati jiru. Keessattuu mariin adeemsifamu waraana bilisummaa Oromoo hammachuu akka qabu irra deddeebiin gaafatamaati jira. Oduu biraatti yoo darbinu jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n sadaasa bara 2020 irraa jalqabee Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonnii fi hojjettoonni miidiyaa 63 hidhamanii jiru jedhe. Walwaraansi biyya gaanfa Afrikaa Itoophiyaa keessatti baatii 21f adeemsifamaa jiru walabummaa pireesii ukkaamsee jira. Kan jedhu CPJ'n akka qorannoo mul'isutti Itoophiyaan biyyoota Saharaa gadii keessa Eertiraatti aantee ukkaamsa miidiyaatiin lammaffaadha jedhe. Hidhaan hanga ammaa galmeeffame magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee, Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Somaalee fi naannoo Tigraay keessatti akka ta'e jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n addeesseeti jira. Gaazexeessitoota lama Sisaay Fiidaa fi Daawit Kabbadaa kan bara 2021 keessa ajjeefaman qorataa jiraachuu kan addeesse CPJ'n ajjeefamuu isaanii duuba maaltu akka jiru qorataa jiraachuu ibseeti jira. Miidhaan qaamaa fi doorsifni qaamota tikaa biyyattiitiin gaazexeessitoota mudatee jira. Gurraandhala bara 2021 gaazexeessitoo Luusii Kaasaa hojjettoonni waajjira basaasaa mana hojii isii weeraruun gabaasa lolaan wal qabate akka hin gabaafne akeekkachiisanii jiru jechuun ibse. Akkasuma waxabajjii bara 2021 gaazexeessaa Abbabaa Baayyuu namoonni 4 ukkaamsuun miidhaa qaamaa cimaa irraan gahuu CPJ'n ibsa isaa keessatti eereetii jira. Addis Istaandaardii bara 2021 torbaan tokko fugguramee jira. Gaazexeessaan New York Times Simon Markis caamsaa bara 2021 keessa ari'amee jira. Gaazexeessaan The Economics Tom Gardner caamsaa bara 2022 Itoophiyaa keessa ari'amee jira jechuun jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaaseeti jira. Aangoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo gaazexeessitoota gabaasa isaaniif hidhuu dhaabuu qabu kan jedhe CPJ'n haleellaa hojjettoota miidiyaa irratti raawwatamuu mootummaan ittisuu fi kanneen yakka raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf yaamicha taasiseeti jira. Itti dabaluunis uggurrii telekominikeeshinii dhaabbachuun gaazexeessitoonni dhimma waraanaas dhimmoota biroo Itoophiyaa keessatti gabaasuuf isaan barbaachisu bilisaan akka gabaasan hayyamamuu fi qabaa jedheeti jira. Oduu biyya alaatii argannetti yoo dabarru baqattoonni Oromoo biyya Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan dararaan irra gahaa jiraachuu himu. Baqattoonni kunneen uummanni Oromoo dhaabbilee mirga namoomaa fi qaamni dhimmi ilaalu hunduu rakkoo teenyaaf sagalee akka nuuf ta'u jechuun dhaamanii jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Akka baqattoota kanneen gidduudhaa namoonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbisee himanitti baqattoonni Oromoo Oromummaa isaanii qofaan lammiilee Itoophiyaa biroo irraa adda baafamanii dararamaa jiru jedhani. Kan waraqaa baqattummaa qabanii fi kan hin qabnellee mootummaan guuree maqaa isiniin galchaatiin karaatti gadi naqee rakkoo hammaataaf saaxilaa ture jedhani. Dhalattoonni Oromoo biyya Somaalilaand jiraatan akkuma namoota kamuu jireenya ofii fooyyeffachuuf biyyaa kan bahan yoo ta'u, gariinis ammoo dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa dadhabuudhaan kanneen qe'ee isaanii gadi dhiisanii biyyaa bahanidha. Baqattoonni kun gariin karaa taaribaatiin gara Saawudii dhaquuf gara Yaman hoggaa deeman biyya Somaalilaand keessa dabru. Baqattoonni kunniin gariin karaa taaribaatiin gara Saawudii dhaquuf gara Yaman hoggaa deeman biyya Somaalilaand kana keessa dabru. Irra hedduun ammoo biyyuma sana keessatti dahachuun waajjiraan mirga baqattootaaf falmu UNHCR jalatti galmaayanii hojii guyyaa hojjetataa jiraataa turani. Yeroo dhihoo as garuu haalli jiru hammaachuudhaan humnoonni mootummaa biyyatti baqattoota kanneen iddoo hojii fi jireenyaatti itti dhufuun reebuu hidhuu dabrees ajjechaa irratti raawwachaa turuu himani. Baqattoonni kunneen waajjirri UNHCR magaalaa Hargeysaa jiru erga bara 2021 kaasee isin hin galmeessinu jee waraqaa baqattummaa isaan dhoorgatee turuu himani. Tibba kana ammoo mootummaan biyyattii labsii haarawaa baasuu himatu.
Kana malees gaa akka mootummaan Somaalilaandii guyyoota muraasa dura baasetti jechuudha labsii baaseen ji'a Juulaay 28 irraa kaasee hanga ji'a Oogustii 17 jechuudha. Guyyoota 20 keessatti namoonni xalayaa lammummaa biyya kanaa hin qabne yookaan xalayaa kolugaltummaa biyya kanaa hin qabne guutumattuu biyya kana gadi lakkisanii akka bahan labsa kannee ture. Guyyaa kaleessaa bulchiinsi magaalaa Hargeysaatis jechuudha. Hawaasni biyya kanaatis ta'ee qaamonni garaagaraa tarkaanfii mootummaan fudhate yookaan tarkaanfii qaamni waraanaa namoota lammummaa biyyaa hin qabne irratti fudhachuuf deemu kana akka deeggaranii fi hawaasni waan kanarra akka deeggarullee innillee deebisanii ibsa kannanii jechuudha. Hawaasa lammii biyyaa dhimma kanarratti dammeessanii jiranii. Rakkinni baqattoonni Oromoo Somaalilaandii harkaa qabu hedduu ulfaataadha. Guyyaa 20 kana booda baqattoota Oromoo biyya Somaalilaandii keessa jiraataniif carraan jireenya isaanii maal akka ta'u hedduu nama yaachisa. Warreen rakkoo nageenyaaf biyyaa baqatan dabalatee namoonni biyya tana keessatti daa'imman xixiqqoo harkaa qabanii fi dubartiin ulfaa akkasumas namoota dadhaboo hedduutu jira waan ta'eef yeroo hamma ja'ame kana keessatti magaalattii keessaa bahuun ulfaataadha kan ja'an baqattoonni kunneen yoo hin baane ammoo tarkaanfiin mootummaa kanaa maal ta'aa yaaddoo guddaa nutti uumee jira jechuun sodaa qaban ibsatani. Baqattoonni kunneen uummanni Oromoo dhaabbileen mirga namoomaa fi qaamni dhimmi ilaallatu hunduun rakkoo teenya tanaaf sagalee nuuf haa ta'anii jechuun dhaamsa dabarfatani. Biyya Kaanaadaatti waldaan hawaasa Oromoo kutaa Albaartaa magaalaa Edmontanii fi naannoo ishee jiraatu Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'uun biyyoota 85 ol wajjin Edmonton Heritage Festival irratti hirmaatanii jiru. Festivaalli kunis kan eegale sanbata darbe yoo ta'u Oromoo firmaannaa jalqabaatis jedhameetii jira. Festivaalli guddaan hawaasni Oromoo Edmonton Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'ee irratti hirmaachaa ture kunis wiixata kaleessaa xumurameetii jira. Riippoortarri OMN Faayisaa Eliyaas festivaalicha irratti argamuun haala tureenuuf qoodee jirti. Egaa akkuma beekamu festivaaliin Heritage kun guyyoota 3 dabraniif haala ho'aa ta'een gaggeeffamaa ture. Jimaata galgala irraa jalqabee hamma wiixata galgalaatti guyyoota 3 jechaadha bifa ho'aa ta'een gaggeeffamaa ture. Festivaalii kanarratti biyyoonni 85 oltu hirmaachaa ture. Biyyi 86ffaan Oromiyaadha. Oromiyaan immoo bara kana akka biyyatti yeroo jalqabaatiif hirmaatte magaalaa Edmontonitti kan qophaa'e. Biyya kana keessatti sabaa fi sablammoonni garaagaraa festivaalii Heritage kanarratti hirmaachuudhaan ayyaana kana haala adda ta'een kabajachaati jiru. Anis hangan irratti argamee argetti Oromiyaan wayitaa jalqabaatiif wayitaa irratti hirmaattu kanatti haala adda ta'een injifannoo addaatiin xumurte. Keessumattuu guyyoota lamaan xumuraa walitti aanan kana tokkoffaa bahuudhaan xumurte. Ministeerri Aadaa fi Turizimiidhaa wantoota kana kan beeksisee natti fakkaata. Kanneen biraa immoo sagantaan kun bareedee akka galma ga'uuf kan irratti carraaqaa turan community Oromoo biyya Edmonton keessa kan jiranidha. Namoonni hawaasni magaalaa Edmontonis haa ta'u Torontoo biyyoota biraa akkasuma United States irraa warreen dhufanii jiru. Akkuma Osfaanaati jechaadha. Fakkaattii Osfaanaati qophiin ammaan tana asitti qophaa'e kun egaa namoonni kumootaan lakkaa'aman irratti hirmaatanii sagalee isaanii bifa qixxee ta'een dabarfachaati turan. Ergaa bareedaa dabarsan jeetii yaadaa namoonni asitti argaman hayyoonni gurguddoon kanneen akka barreessaa kitaabaa Abbaa Urjii faatu irratti hirmaate namoonni hedduun bakka tanatti argamuudhaan haala as ture wayita gaafachaa turretti miirri isaanii hedduu wal makataadha. Yeroo biyyi teenya jeequmsa keessa jirtu kanatti asitti immoo akka biyyaatti Ameerikaa kaabaa kutaa bulchiinsa Albertaa magaalaa Edmonton keessatti walitti qabamne iddoo takkatti dhufnee beekamtii argachuun waan takkadha kanneen jaan hedduudha. Wanti asirraa baratamu uummanni Oromoo yoo tokko ta'e waan hin goone hin qabu jaan waggaa dhufuufillee irratti hirmaachuudhaaf namoonni biyyoota garaagaraa jiran akka irratti hirmaatan yaamicha dabarsanii jiranii waldaan hawaasa Oromoo biyya magaalaa Edmonton. Oduu xumuraatiin miidiyaaleen gurguddoo addunyaa hedduun Ameerikaan hoogganaa Alqaayidaa Aymaan al-Zawaahirii ajjeesuu ishee gabaasaati jiru. Aymaan al-Zawaahiriin kan ajjeefame haleellaa diroonii Afgaanistaan keessatti dilbata dheengaddaa raawwatameen akka ta'e ibsameeti jira. Waggootaan dura haleellaa Ameerikaa irratti raawwatame kan 911 jedhamuun beekamu qindeessummaa hoogganaa Alqaayidaa duraanii Osaamaa Bin Laadin
raawwatamus dura bu'ummaan kan qindeessaa ture Ayman al-Zawahiri jechuun yeroo dheeraaf Ameerikaan isa barbaadaa turteetii jirti. Sakattaa fi barbaacha CIA yeroo dheeraatiin booda dilbata darbe magaalaa Kaabul keessatti isa arguun drooniin haleeluun Ameerikaan akka isa ajjeeftee miidiyaaleen biyyoota dhiyaa gabaasaati jiru. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf qabannee kana fakkaata. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.